jabaate. Community ofirra darbee sabaaf sablammii biyyittii keessa jiran cunqurfamoo ta'an ofitti hawwachuu danda'u. Community warra mootummaan humna qaba. Mootummaa seeraan otoo hin filamiin waliin hojjechuuf jecha leetmeesii laatanii fi waliin hojjetan akkasii kana waliin hojjechuun dogoggora jennee warra akkasiillee warra dirquu danda'u jiru. Communitiin akkasii addunyaa kanarra cunqurfamoo maxxanii garuu baay'ee strong ta'an jechuudha. Uummanni Oromoo, hawaasni Oromoo biyya ambaa jiru beekaansaas abaataansaas hundi isaayyuu qabeenya isaa beekumsa isaa irratti dabalataa community baay'ee jabaa ta'e ijaaruu irratti akka hojjennu. Keessattiyyuu yoo deemne uummata kabajaa qabu, uummata sodaatamu, uummata ta'ee guddaa, uummata qabeenya guddaa biyya guddoo bal'oo taaterra qufee uummata hegeree qabu, hegeree isaa sanarratti immoo waliin hojjechuuf jecha har'a hiriyoonfachuun dirqama ta'uu dandeenyutti of ijaaruutu nurra jiraata. Namni tokko daandii deemee qaamamu, shamarran keenya gudeedamuu, ajjeefamuu, aanii gabrummaa ishee addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne sana akkasittiin dararaa meeqa keessa jiraachuun sun gahuudha qaba. Iddoo deemu hundumaatti wanti wal hidhate, sansalanni wal hidhatee jiru jiraachuudha qaba. Lafa deemu hundumaatti Oromoon hundi lubbuun isaa akkaawunti ta'uu danda'utu irra jiraata. Uummata akkasii ijaaruutti immoo sadarkaa sanatti akka ceenuun dhaammachuu barbaada. Ni goona ni dandeenya immoo amma geenyu kana gahuufi fi walumatti wacaa jalqabnee yaa uummata koo walitti haasaa walii himaa ABO'n jaarmiyaa jabaa ta'uu danda'a. Jaarmiyaa waraana ofii itichuu danda'u ta'uu danda'a. Jaarmiyaa tokkummaa Oromoo walitti fidee akka silaa daddarba'uu hin dandeenyetti ijaaruu danda'a jennee jalqabne duula baay'eetu ture beeka keessa jiru. Iccitaniitti haftani. Ammaatii namaa diigutu ture. Kanii dhuunfaatti hamilee namaatti bu'utu ture. Kanii silaa sangaan iyyuu malteedhanii ofii nyaatee ofii garafee ka'ee qacheen iyyuu wayitu ture. Waan akkasii hundarra dabartaniitu daqiiqaa tokko keessatti wanni sirrees gootan sun sadarkaa sana ga'ee uumarraati jalqabee. Wal calalee rimmi keessaa bahee, kannachi keessaa bahee, gaangiriiniin qeensa nu qabatee, qeensarra tarkaanfannaan, qubarra tarkaanfannaan, koomee gadi achii ol tarkaanfannaan jilba nu mura jenneetu relaafuu diduutiin achirratti walitti hojjechaa qeensarraa kaasnee ofirraa kunneetu uummanni inni qulqulluun soo jaalatu. Isaanii hiyyeessi meeqa, baqataan meeqa, rakkataan meeqa maatii ofiirraa kutee of agabsee namaa kennu nyaata osoo hin taane ofii kiisii ofii keessaa baasee fakkeenya ta'ee warra namaa kennutu walitti cichi akkaataa kanaan jaarmiyaa ayyaana qabu buleessaa fi kabajamaa tolche waan ta'eef jaarmiyaan kun ammas itti fufee isan amma jechaa jiru kana lafa kamittiyyuu community jabaa ta'e tokko. Namni isaa iddoo hundumaattuu lubbuun isaa akkaawunti ta'e keessattiyyuu Oromoorra rakkoon gahee ka jalaa hin miliqamne akka ta'uu danda'utti jaarmiyaa of ijaaruu danda'u. Warri akkasittiin humna xiqqaatiin of ijaaree fakkii adda addaa waan konspaayireesii adda addaatiin jiraatu baay'eetu jira. Nuti konspaayireesii meeqa dhaquu nun gaafatu haqa dhaqabna haqa keenyayyuu dubbannee hin finne shirrii yookaan immoo Dhaqaan nuti deemnu iyyuu hin jiru jechuudha. Haquma keenya qofaa irratti wal ijaarree yoo dhaabbanne community jabaa Awustiraaliyaa haga Ameerikaa, Yuroopp haga Laatiin, haga Afrikaa, haga Middle East, Faaris keessattiyyuu Oromoon uummata safeeffatamu kabajaa qabuu fi ulfina qabu ta'ee itti fufuu akka danda'u gochuu dandeenya. Uummanni akkaataa sanaan ijaaramee wal dhaga'ee fi yoo deemu hundumaatti ammoo fedhii walii beeku bilisummaatti adeemuun hin salphataa jechuudha. Akkaataa kanaatti irra bilisummaatti wal ceesisuutti deemuuf guyyaa gabrummaa dheerattu hir'isu wareegama gabrummaa dheeratte keessatti baay'attee baatu immoo xiqqeessuu galii barbaachisaa sanatti adeemuun ni danda'ama. Faadhaa ni dubbattanii loud and clear. Waliin jirra nuun jettanii nuti immoo kana dura dubbanne loud and clear lubbuudha isinii kennina yookaan galmaan keenya jenne daddaa qabni tokko iyyuu hin jiraatu. Garuu akka bartee wayii ni ture namuu akkuma argetti haaluma laafinaa mootummaa kanaan iddoo irraa qawwee kaasanii akkuma bakkatti jijjiraachuun sun ture. Kun immoo
Faca'anii jiraachuu fi erga kufaatii Ziyaad Baaree booda waan lolli Somaaliyaa keessatti dhalatanii xixinnaa'anii hunduu ganda ofiif gosa ofiitiin teellaa tolfatee barbaadetti yoo sakanaa walii galtee waan hundumaati jettee fudhattee deemuu hin dandeenye. Inni tokko immoo waan barbaade si godhu. Atiin kun akka nu keessatti uumamu mallattooleen adda addaa turanii kuni ichoomina gara jabina waan keessa deebii hin qabne akkoo dhugaa kana booressuu isaa akkasumatti wal dandahuu dhummaa irratti hundaa'e qabatanii deemuun hafanuu ta'a waan ta'eef amma gara dirree tokkotti wal fiduu fiingee tokkoon deemuu hooggansa tokko jalatti deemuu fi dhaaba jabaa ijaarrachuutti yeroo deemamu qotiin egaa yeroo darbe torbeet kaaseera sanyii midhaanii guddaa keessa aramaan hin dhibuu ooyiruu guddaa hamma sana gahurraa hundi qamadii faca'e qamadii ta'e hin galuu. Akkasumas maatii nama guddaa ta'e wayii keessayyuu ijoolleen gadhattee guddattu maatii sana maqaa dhoofsistuu hin dhibdu. Saba hammana ga'u saba hanga Oromoo kana kanuummoo ka gabrummaa jala ture rakkoo meeqa argee gabrummaan yaadasaa bakka meeqatti bittinsite keessaa immoo wanni garaaf hojjetu gara buluu hin dhibaa jennee yaannu sunis qulqullaa'ee aan kosiinu keessa taa'ee dhannacha ta'ee nu miidhuurra gaangiriinii ta'ee nyaatee nu kutuurra silaaftuu hin taane jennaayyuu hin qabdu diinatti yoo galte diinaafuu haa jechuu isheenu. Diinni ba'aa nuti silaa baachuu qabnudha nurraa qooddatee waliin fudhataa jechuudha. Nuuf injifannoo malee waan duubas hin deebisu tokkoyyuu hin qabu. Too ejjennaa qabaate, too miciraan namummaa qabaate kaleessayyuu hin ganu ture jechuudha. Edda ganee si keessa taa'ee hirrimaa nyaatee si fixuurra si keessa achi bahee dubbii goofti yoo jala jiraate hin hammaatu. Yeroo akkamsi ciniinaa hin argitu. Jala yoo jiraate garuu salpha argite feetu ulee cabsattee onnifattee mataa dhooftee ajjeesta. Onnee isaa yoo dhabde immoo irraa gorteen argita waan ta'eef karaa biraa makkattee deemta jechuudha. Bobaa jala jiru, afaa jala jiru sun garuu hammaata. Kanaaf inni kun bofa dhakaa jalaa ta'ee achi ba'e nun dhibu homaa yaaddeeyina. Inni calalamaas jira. Seeccamee dhugaaf inni kaleessa daandii nadhii gammadaafaa irratti dhabamani. Kaleessa daandii elemoo qilxuufaa irratti wareegamani. Kana qabatee inni deemu qabsoo qulqullittiin sun calalee amma mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo gara tasgabbii itituu fi naamusa jabaa qabaachuutti deemaa jira. Kanaafi waan akkasii keessatti wal'aansoodha. Wal'aansoon immoo namni wal'aansoo wal qabate haga kuffisutti alliseetuma haalli hundumtuu mijattee fi lafaan hin warri gitiinsa qabdi, wal sochoosuu qabdi, wal mocoraa qabdi, waan meeqa qabdi jechuudha. Haa kuffisus haa kufuufi haga wal'aansoon tun turetti warri riittaa baay'ee qabaati. Kanaafi gufannaan amma keessa jirru keessaa bahaa jirru kuni qaama wal'aansoo akkasiiti waan ta'eef waan tokkollee waan nama yaaddessu hin qabu. Warri akkasii nurratti hojjetu suni very lazy. Waanuma jedhu jedheetu galee rafa. We are not lazy. Sa'a 24 aktiif nuti immoo. Kanaanidha wal caala. Kanaan nutti abdadha. Waraana bilisummaa Oromootti abdadha. Isin jabaadhaa irree ta'a. Lafa deemtan hundumaatti warra dubbattanii nama amansiisuu dandeessan. Polis vaayirasiin addunyaa kanarratti teektii adda addaa uumee tobaanuu wal amansiisee wal jala deemee karaa fedhayyuu haa ta'u jimmuu horatee waan barbaadu argatan. Nuti immoo dhugaadha qabna. Dhugaan garuu ofiisaa humna ta'ee ofiisaa miila baaseen deemu. Dhugaan yoo humnaan hin dabaalamne gatii hin qabaatu. Dhugaa qabna. Fira xaxuu biraan hin barbaachisu. Dhugaa keenya sanatti immoo irree gochuu, humna gochuu, biyyi keenyi saamamuu akka hin qabne dubbachuu amansiifachuu danda'uutu nurra jira. Koominiitiin kuni sadarkaa biraatti tiraanziit gochuu nurra jiraataa jechuudha. Koominiitii akka nama haasaa jiru roonge ta'e ta'uu qaba. Nama isaa eessatti iyyuu waa ta'e akka hin hafne namni keenya waa ta'e jennaan namni nama keenya waa godhee yaa ta'e. Akkasii ta'uu danda'u irratti haa hojjennu siniin jedhaamsi kiyya. Kana warri xiqqoo keessan irraa hir'iftanii hir'ina keenya itti guuttanii waa qabaattanii osoo hin taane waanuma qabdan irraati har'aas dhaaban. Kanaan olitti immoo akka hojjennu nagdii
nuu taatani gaachana da'oo nuu taatani nutis isinii irree gaachana abdii da'oo taaneetu wal qabannee gara rarraga bilisummaatti immoo warra wal geessu akka taanuuf jabaadhaa jajjabaadhaa. Wanni arganne jalqabbiidha. Jalqabbiin sun immoo